Raayyaa jabaa walabummaa fi faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa kabachiisuudhaaf dirqama kamiyyuu ka'umsa amansiisaa bahuu danda'u ijaaramee jira jedhan qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ammoo kun soba kan ittiin jedhanis yeroodhaan mala dhaadhaa jechuun ergaa jabduu qondaalota ol aanoo hogganoota raayyaa ittisa biyyattiitiif dabarsan. Itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa qabeenya humna namaa kan raayyaa ittisa biyyaa Leetanaal Jeneraal Haacaaluu Shallamaa raayyaa cimaan kabaja walabummaa tokkummaadhaa fi bu'aa biyyaalessa Itoophiyaa ga'umsa olaanaa fi sadarkaa amansiisaan kabachiisuu danda'utu ammoo ijaaramee jira jedhan. Humna isaanii raayyaa ittisa biyyattiidhaa ol kaasu yoo dhaadheessan garuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ammoo yaa jeneraalota ofiis uummataa sobuu dhiisaa ittiin jedhan. Kanas ammoo yeroo Leetanaal Jeneraal Haacaaluu Shallamaa fi akkasuma Birgeedar Jeneraal Geetinnat Adaaneedhaa miidiyaa biyyattii FBC irratti ammoo ijaarama raayyaa ittisa biyyaa jabina isaa dubbatanitti obbo Jawaar Mohaammed dubbii kana fudhatama dhabsiisanii jiru. Leetanaal Jeneraal Haacaaluu Shallamaa yeroo ammaa kan raayyaan ittisa biyyaa hidhannoo guutuu fi akkasuma ga'umsa amansiisaa qabu ijaaramuu eeranii warri seenaa keessatti diinota Itoophiyaa ta'an garuu hawwiin isaanii biyya dadhabduu arguu akka ture dubbatan. Diinonni Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa dirqama isaa baachuu akka hin dandeenyetti ammoo yaaduun galma badii isaanii milkeeffachuudhaaf abjochaa akka jiranis eeranii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed ammoo sababii wal waraansa Oromiyaa fi Amaaratti gaggeeffamaa jiruun dhumaatiidhaa fi harcaatii raayyaa ittisa biyyaa mudate himuu irraa duubattis hin jenne. Oromiyaa keessatti Amaara keessatti harcaatiin guddaan raayyaa ittisa biyyattii mudachuun saaxilame. Lola kaabaatti caphuu boodas amma caphiinsi hamaan san caalu Oromiyaa fi Amaaratti ribi mudataa akka jiru obbo Jawaar Mohaammed saaxiluun ofii fi uummatatti illee ammoo maqaa hin fuudhinaa yeroo mala dhaadhaanis ergaasaa jabduu turte. Haa ta'uu malee Jeneraal Haacaaluu Shallamaa raayyaan ittisa biyyaa ga'umsa ol aanaa irra jiraachuu ammoo dubbatanii. Kanaafis dargaggoonni kumaatamni raayyichatti makamuudhaan olaantummaa biyyaa kabachiisaa jiraachuu akka fakkeenyaatti ibsanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed jeneraalota raayyaa ittisa biyyattiitiin raayyaan guyyaadhaan harca'aa jiru kun ammoo guututti osoo isin harkattis hin diigamne mala dhaadhaa ittiin jedhanii jiru. Waraanni isin harkatti harca'aa jira guyyaadhaan lubbuun kumootaa badaa jira uummatas qabeenyi biyyattiitis raayyaan hammi hafe kun ammoo osoo isin harkatti diigamee biyyattiin qullaa hin dhaabbanne mala dhaadhaa ittiin jedhanii jiru. Jeneraal Haacaaluu Shallamaa yeroo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed kana jedhanitti ammoo muudamni qondaalota waraanaatiif fulbana 10 bara 2018 akka Itoophiyaatti guyyootaan dura kennames milkaa'ina kanaan dura galmaa'ee qofaaf otoo hin taane ammoo ergamnii fi akkasuma dirqamni dabalataa jiraachuu ilaalcha keessa kan galche ta'uu eeranii jiru. Kana jechuun isaanii raayyaan keenya waraanaaf qophii akka ta'ee fi jeneraalonni gulantaan kennameef ammoo qondaaltonni kunneenis waraanaaf of qopheessaa akka jiranii fi ergamnii fi dirqamni dabalataa jiraachuu isaanii. Kana jechuun biyyattiin ammas waraanaaf of qopheessaa jiraachuu isaanii Leetanaal Jeneraal Haacaaluu Shallamaa dubbatan. Leetanaal Jeneraal Haacaaluu Shallamaa muudamichi dandeettii raayyichaa guddisuun qaama humna jabaa ijaaruu ta'e ammoo kan fudhatamu ta'us hubachiisanii jiru. Daayirektarri hariiroo uummata raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Geetinnat Adaaneen ammoo gama isaaniitiin mootummaan karoorawwan gurguddoo fedhii fi akkasuma faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa kabachiisuu danda'an qabaachuu isaatis ibsanii jiru. Raayyichi humnoota faallaa faayidaa biyyaalessa Itoophiyaatiin socho'an adabuudhaan dirqama isaa ga'umsaan baachaa jira
jiraachuu hubachiisanii jiru. Yeroonii fi ammoo Birgeedar Jeneraal Geetnet Adaanee kana jedhanittis rayyaan ittisa biyyattii tarkaanfii fudhatee faayidaa Itoophiyaa kabachiisuu itti fufee jira jedhanitti Oromiyaa fi Amaara keessatti gudii rayyaan ittisa biyyattii mudate ammoo dhokachuus hin dandeenye. Oromiyaatti waraanni kumootaan ajjeefamaa jiru. Naannoo Amaaraatti ammoo ajjeefamuu qofaa miti booji'amuudhaan dhibboota mul'ifamaa jira. Kaambiin hedduun dhuunfatame. Garuu faallaa kana ajajoonni ol aanoo rayyaan ittisa biyyattii kunneenis ammoo bifa kana fakkaatuun miidiyaa mootummaa kanarratti haasaa kana godhan. Obbo Jawaar Mohammad kuni ammoo of sobuutaa kan ittiin jedhan ofis ummatas in sobinaa jedhanii ni jiru. Birgeedar Jeneraal Geetnet Adaanee rayyaan ittisa biyyaa odeeffannoowwan sobaa adda baasuun cichoominaan ammoo kan keessa darbuu dandeetanii jiran jechuudha yoo kaasan. Yeroo ammaan tanaatis ammoo farreen nageenyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaan olaantummaa fi faayidaa biyyaalessaa kan biyyattii kabachiisuun waadaa galameef amanamee ammoo tajaajilaa jira jechuudhaan himanii jiru. Ajajoonni waraanaa ilmaan namaa ibiddatti ammoo iyyaasaa jiru. Qoraan ibiddaa gochaa jiru. Akkasuma gama biraatiin humni raayyaa ittisa biyyattii harcaa jira akka baala mukaatti jechuun xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohammad faallaa kana qeeqa gubbatti dhiyeessan. Ofiisin sobinaa ummatas in sobinaa jechuun Obbo Jawaar Mohammad harcaatiidhaa fi kufaataa raayyaa ittisa biyyattii kana gajjabeessanii kan dubbatan falli jiru yeroodhaan mala dhahachuu jechuudhaan akka mootummaa bilisiginnaa kanaan ammoo laga cehuu hin dandeenye Jawaaritti dubbachuun kan barbaachisu gizee mala dhawachuu qofa jedhanii ergaa jabduu kana fakkaattu ammoo yoo dabarsan Leetanaal Jeneraal Haacaaluu Shallamaa fi Birgeedar Jeneraal Geetnet Adaanee ammoo ijaarama raayyaa ittisa biyyattii guddoo lalisuun rayyaan duratti deemu yoo dubbatan Oromiyaa keessatti ammoo gudiin addaa mul'achuun humni raayyaa ittisa biyyattii booji'amuun danuu yoo barbadeeffamu mul'achuu ammas akkuma itti fufettiira. Sirriitti immoo dhaggeeffadha. Waan dubbannu dhaggeeffadha. Waan hojjennu hordofa. Dongora jettanii ogaa addan dubbadha. Garii gama miidiyaatiin gamii gara keessaatiin wal ibsina. Garii gara keessa wal ibsaa deemna jechuudha. Kanaaf hojiin hojjennu bakka amma jirrutti I'm very confident. Confidence gaariin qaba bakka amma irra geenyerra. Akkuma yeroo hundaa